Ashamar kafuune kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya baga nagaadhaan dhuftan ani Shimeemaan. Viidiyoo kana keessatti odeeffannoo sharafa mallaqaa kan karaa baankitii fi kan gabaa gurraachaatiin isin dhageessaa obsaan hanga xumuraatti na wajjin turaa jecha jalqaba irratti odeeffannoo sharafaa kan karaa baankitiin jiru isin dhageessaa. Guyyaa irraa kana Naashinaal Baankiin Itoophiyaa yookiin abbaan taayitaa baankiiwwan Itoophiyaa keessa jiran hunda bulchu qarshiiwwan biyyoota alaa kara qarshii Itoophiyaatti yeroo jijjiiraman yookiin yeroo sharafaman meeqaan akka jijjiiramaniif taarifa akka baasee kan inni isin dhageessu ta'a. Jalqaba irratti doolaara Ameerikaatti arganna. Doolaarri Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa 49 fi saantima 38 sharafamaa jira. Australian dollar qarshii Itoophiyaa 32 fi saantima 36 sharafamaa jira. Canadian dollar qarshii Itoophiyaa 35 fi qabxii duwwaa 6 sharafamaa jira. Norwegian kroner qarshii Itoophiyaa 5 fi qabxii duwwaa 5 sharafamaa jira. Indian rupiin duwwaa qabxii 66 yoo sharafamu SDR qarshii Itoophiyaa 68 fi saantima 87 sharafamaa jira. Danish kroner qarshii Itoophiyaa 6 fi saantima 79 sharafama. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya odeeffannoo naannoo amma isinitti himaa jiru odeeffannoo sharafaa kan karaa baankiiti. Saudi Arabian Riyaalli Saudi Arabiyaa tokko qarshii Itoophiyaa 11 fi saantima 88 guyyaa irraa kana sharafamaa jira. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya torban darbe keessa qarshiiwwan biyyoota Arabaa hedduun isaanii sharafni isaanii ol ka'eeti kan ture. Haa ta'u malee guyyaa sadii as sharafni isaanii gadi bu'ee jira. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya biyyoota Arabaa keessaa takka kan taate Kuweetidha. Kuweetii diinaar qarshii guddaadha. Qarshiin sun karaa baankitiin qarshii Itoophiyaa 155 fi saantima 43 sharafamaa jira. Chinese yuan yookiin qarshiin Chaayinaa tokko qarshii Itoophiyaa 7 sharafamaa jira. South African rand qarshii Itoophiyaa 3 fi saantima 10 sharafama. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya South African rand bara kana keessa qarshii Itoophiyaa 1 fi saantima 10 dabalee jira. Bara darbe qarshii Itoophiyaa lamaan sharafamaa ture. Swiss France qarshii Itoophiyaa 51 saantima 46. United Arab Emirates dirham yookiin dirhamiin Dubai faa jechuudha. Qarshii Itoophiyaa 12 fi saantima 14 sharafamaa jira. Pound sterling yookiin Great British Pound poundiin Ingilizii tokko qarshii Itoophiyaa 63 fi saantima 75 sharafamaa jira. Inni itti aanu Euro ta'a. Euroon qarshii Itoophiyaa 55 fi saantima 81 sharafamaa jira. Euroon saffisaan ol ka'aa akka jirudha kan agarsiisu. Inni xumuraa karaa baankitiin odeeffannoon isin dhageessu keessaa Swedish kroner qarshii Itoophiyaa 4 fi saantima 93 sharafamaa jira. Karaa odeeffannoo gabaa gurraachaatiin isin dabarsa. Odeeffannoon keenya kan viidiyoo kana keessatti argaa jirtan saffisaan isin bira gahaa jira. Oduu baay'ee gabaabaa ta'edha. Namoota birootiif sheer gochuu hin irraanfatinaa. Egaa karaa odeeffannoo gabaa gurraachaatti ceesin jira. Karaa gabaa gurraachaatiin odeeffannoon argachaa jirru odeeffannoo konstant ta'e yookiin dhaabbataa miti. Haa ta'u malee odeeffannoon baalaansi ta'e kaniin amma isin dhageessu ta'a. Odeeffannoo kana yeroo hundumaa argachuudhaaf appilikeeshinii Big Boole jedhamu Play Store keessaa daawunlood godhachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Oduu kana guyyaa guyyaadhaan argachuu ni dandeessu yookiin immoo weebsaayitii Qaanaa Press irratti odeeffannoo sharafaa kan gabaa gurraachaa argachuu ni dandeessu. Kan viidiyoo kana keessatti isin dhageessu immoo kan itti aanu fakkaata. Jalqaba irratti United States doolaarri tokko qarshii Itoophiyaa 63 fi saantima 60 karaa gabaa gurraachaatiin sharafamaa jira. Swiss France qarshii Itoophiyaa 63 fi saantima 85. Euroon tokko qarshii Itoophiyaa 72. Canadian dollar qarshii Itoophiyaa 46 fi saantima 70. Australian dollar qarshii Itoophiyaa 43. Chinese yuan qarshii Itoophiyaa 8 fi saantima 10. Pound sterling yookiin Great British Pound yookiin poundiin biyya Ingilizii tokko qarshii Itoophiyaa 81. Swedish kroner qarshii Itoophiyaa 7 saantima 50. South African rand karaa gabaa gurraachaatiin baay'ee hin barbaadamu. Haa ta'u malee qarshiin Afrikaa kibbaa kun harkatti qabatanii gara Itoophiyaa kan dhuftan yoo ta'e baankiiwwan Itoophiyaatis baay'ee isaan barbaadan jechuudha. Sharafachuudhaaf ni rakkatu. Achirraa yeroo ergamu jechuudha isaan gatii kan baasanii. Kanaafuu karaa gabaa gurraachaatiin qarshiin Afrikaa kibbaa birrii Itoophiyaa 3 sharafamaa jira. Gara qarshiiwwan biyyoota Arabaattiin isin dabarsa. Qarshiiwwan biyyoota Arabaa keessaa
Kuwaiti dinar qarshii Itoophiyaa 191 sharafamaa jira. United Arab Emirates yookiin dirhamiin tokko jechuudha qarshii Itoophiyaa 16 saantima 70, Saudi Riyal qarshii Itoophiyaa 15 saantima 90, Qatar Riyal qarshii Itoophiyaa 14 saantima 70, Omani Riyal qarshii Itoophiyaa 150, Jordani dinar qarshii Itoophiyaa 69 saantima 10, Bahrain dinar qarshii Itoophiyaa 151 saantima 30, Turkish lireen qarshii Itoophiyaa 8 qabxii duwwaa 7 sharafama. Egyptian pound qarshii Itoophiyaa 2 sharafama. Yemani riyal hin sharafamu. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya egaa odeeffannoon keenya kanarraa daqiiqaa 5 keessatti xumuramee jira. Waan hanga ammaan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha xumura irratti appilikeeshinii Big Boolee fi Qaanaa Press websaayitii qaanapress.com jedhamu irratti odeeffannoo kana yeroo hundumaa guyyaa guyyaadhaan kan haaromee argachuu akka dandeessan asumaan isin beeksifna. Turtii ana wajjin gootaniif ulfaadha. Bye bye.